Isillee lola inni. Isillee tumuu qabdanii jechuudha. Keessa lolachuu qabu. Yookaan qarfaa basaa baanaan anaatu biyya. Amma ati na dhaadachuu dhufte. Isi keessa yaa jiri. Lolachuu dandeenyanii maal akkanatti irraa baasa. Shakka martuun yuubee barraan mammarii mootiin ni nu dabra. Shakka martuun yuubee barraan dhangalaasii dabadduun. Hordoftootaa fi daawwattoota har'a biraankii ajaa'ibaatiin qabadhee isin dhiyaadhe. Egaa daawwattoota keenya biraankiin keenya agartee Sa'idii mana Sa'id deemeetiin agartee Saladdiin irratti dalaguu deema. Innis mana Sa'idiin dhabamu. Anaaf haaraa egaa takkaa walitti dhufnee isin beeknu. Biraankiis maal yoo jettan muciyyoo tiyyaa wajjin agartee barumsan deema jedhaniitiin gizee barumsa deeman. Barumsa dhiiseetiin mana garagalee waan taane barsiisa jedheetiin irratti dalaguuf deema. Biraankii boombii dhoosu. Garuu inni waan akkasii dalageetiin miti egaa haaluma dalagaati. Isaafis barnoota ta'a jedheetuma yaada. Waan akkasitti egaa hordoftootaa fi daawwattoota keenya nu wajjin tura. Amma egaa kaameraa kiyya dhokfadheetiin isa eegaa innis egaa amma dhufu jira. Kaameraa dhokfadheen isa eegaa nu wajjin tura. Egaa hordoftoota keenya amma kaameraa dhokfadhee isaan egaa amma mana jiranii ni dhufanii amma taa'eetiin eegaa nu faana turaan afeerraa keenya. Salam. Waalaikumsalam. Kom. Hai. Salam. Asma bane. Ne deri kan ni? Khara mana riba. Ya tafu riba tikira. Riba. Mal fira ama daruri se barbaadat. Ma. Kaina barbad nawam. Ma. Haja fardi se barbaadat kaina nawam. Ma famu saadi kana. Sa'a bararra ganama ka'ee dalagaa deeme sanuma ammas deemee waa daddareeni sanuma argee Fardi se barbaadat deemna waan. Nawam malee maatis. amma barrafee dadhaba jira asuu waliin seenne Amma haja fardi se barbaadat kaina nawam. maal lalaa Riba kaas namas barbaadaa jedhii waan. Assalaamu alaikum. Baga dhufte waalaikum salaam. Akkam. Nagami. Ayya. Baga dhufte yoo. Ina. Taa'e. Bu'aarra fardanii kan sirriitti. Aku harap di sini farda. Nama farda berbeda. Mali argan jasa. Maali? Nagumarraa sila. Naga kami. Nagaa amma jirra galanni rabbi haa gahu. Barra fe anjennani barra deemi nawami jeetin lolaa jira mucaadha. Warra dhumaa gachiisa. Bareeda. Ode inni illee asumaan as goreetti dhala achi firaa ciisa. Isa garee dhaginaan as bahee hima ceene maali? Bare. Amma ati mucaa kanaafis adeera. Kanumaaf xiqqoo akkasitti haajaweetiin dhufe. Duuba yoo natti ajante adeerummaa kiyyaaf isaan waan toluu fidere. Dirqama waan waliin nama fidu jira. Ayya. Waan samii goe lafa hanqatu yaani. Dhootii yoo feete. Saniifuu waan si barbaachisu jira sanumaaf wanni si fidu sanumaa jechuufi. Maali naguma sila? Nagaa. Nagaa bas gaabee naguma jenna. Ayya. Mucaa kana isinis barumsa jettaniitti mana ergitani. Ayya. Anillee barumsa jeetin intala ergaati intala fuudhee karamarraa dabseetiin karaa biraa deemaan jala karaa biraa ofiitii waan adda addaa jala barsiisaara. Amma ati zimkee dhaggeeffadhu balleessaa hankee adeera keetti siimaati balleessaa kee dhaggeeffadhu. Ayya. Kanaafuu karaa biraa fuudheetiin agartee barumsa isinii barataan jiru intaltiyya akka naa barattu barumsarraa na jala agaagol goreetiin karaa biraa magaalaa keessa oofeetiin kunoo bakka adda addaa bakka meeqatti argi nama meeqa bilbilee natti hime. Mucaa kana yoo kan loluu dandeessu ta'e abbaan agarree dura abbamatti hin mireen ture amma immoo si argadhe atis abbaanis tokkuma waan ta'eef mucaan akka har'a booda intaltiyya qarfaa fayyii kan baane. Ati ofii agarte moo nama sitti? Namis natti mee illee egasii amanuu dadhabeetiniin ofii kiyya hojii hayyama fudhadhee jala deemeetiin arge. Isaanii kinoo lagarra bu'eetiin dhagaa bishaanitti darbatu. Waliin. Maashaallah. Duuba yeroo boqonnaa isaanii ta'uu malaa mire. Yeroo boqonnaatiin isaatii barumsaati. Isaatii isaanii beekamu isaatii barumsaati.
Sa'aatii barumsa dhiisanii karaa biraatti deeman. Waan Amma akkanaa saafi. mucaa keeddatu intalatee balleessaa jira moo intalatee tusa balleessaa jira qorattee kana addaan baafattee Intalallee tumeetiin agartee gaafadhee tumtee tumee intala. Maaliif mucaa isa hojii deemte naa isaan na sossobeetiin na fuudhee deeme amma deeme. eegaa tumtee Michiyyoo. xawxaawa. Mucattillee tumtee sodaachiftee dhiisatu akkana na godhee siin jette ati amantee tuma kaatee dhufte. Egaa biyya kee bakka kanatti wantalaan agartee ni sobomti. Kanaafuu isaan na sobee jette amma isiillee lola innillee lolamuu qabaadha. Ahaa anuuti tume isinillee tumuu qabdanii jechuudha. Keessa lolachuu qabdan isinis. Yookaan qarfaafa isaa baanaan anaatu biyya. Amma ati na dhaadachuu dhuftimu himachuu dhufti. Lakkii si dhaadachuu miti. Sittuma himachuun dhufe. Yookaan inni beekaa jechaa jirtaa bar. Egaa yoo isinitti himee miire achi booda gaa isinis ni beekta anillee ni beekachuu kee. Ati garuu akkanatti onnee guutuu godhattee intalattii illee tume isallee tuma nuti ilmoo lafaa ol deemtu. Tumnee uleen birbirsinee tamaam guddisuu hin barreessii ulillee barsiisuu hin deemu. Atummaan teetatumuu barattee san dhaqee tum. Banni kijibaan jeebar waan kanaa. Osus nama guddaa hin jedhanii baalage. Suuraa qaba suuraa si agarsiisuu barbaaddeen kijiban jedhi. Ilmaa suuraa hojii kan ta'e Suuraa qaba. Gizee isaan Fitee isaa yoo kana suuraa qabna. siin garsiisa suuraa barbaadde. Hayya baas. Ni qaba. Hayya baas. Tama hayyee. Aboo ati barnootaaf deemtamu dhala namaa waliin gatoo fuudheemu. Dhaloo ilmoo ni qaba inni yeroo duraa. Ni qaban tana durbaan qaba. Inuun bayitu. Ilmoo ni qabda eessatti sii hin beeku awwal maraadhaan si argisiisu. Eessatti ilmootu ati waliin deemu. Aboo Salahaddiin Gattaa isin biyya kaatti akkamitti wallaata? Moomaqumaan argannaan khalaas. Mucaatii fuuteetiin ati ilaala laga gadii kana hojii deemtaniiti hadiiqaa hunda hojii deemtaniiti mucaa fuutee deemaan jirtu ati. Mee hayyeen agarsiisa suuraan hin qabaa jettee mee? Nin qaba suuraa si agarsiisa. Khalaas baas. Mee amma ati rakka keetirraa fitadha ati si hojii haasaan qabu silaa si hojii haasaa qabaadde waggusuma gurra qabee si lamanuu si labaan labaadde anaa balleesse. Ati akkasumatti qabdee maalatti fidin iyyuu walumaanuu guutume isaanitu. Isin mufachiiseetu waan dhiise malee lamata walitti deebinaan garuu lamma isaanii gurra qabee isiniif yookaan achumatti lechisaan agarsiisa. Aboo ati barnootaaf deemtamu dhalaa walii gadoo fuudheemu. Si ilmoo ni qabdii ni qabaan beekuu awwal marraadhaan isaa awwal marraadhaan. Ilmoo qabaannaan. Ilmoo qabaatee qabaachuu baatee gaafatu dhalaa inni jala deemaa Ati hojii deemtu talatiyyaa. Hin jiru ni kijib. yoo ragaan sirra ga'oo. Yaa arguma san baasu. Awwaalaa Ati ilma dhiiraatiin mi? Ati ilma dhiiraatiin hin qaanfatiniiti. Hojii deemtee. ni jaalatte. Yoo Jaalatee ilmoo hin beekuu. dhaggeeffadhu yoo jaalattellee karaa nagaarra sin keenyaati yookaan immoo waan ta'an hin dalagina yeroo barumsaa yeroo keessan kabajaadhaan ni barbaadaaru. Yaani dirqumaan irra kaa'u deemta. Dirqii sirra kaa'uumi hojii kan keetis ragaanti qaba suuraanti qaba siin jechaa jira salaatiin. Atamma odoo suura sun as bahee tamam ani akka ati nyaattee dhuunfatti kaballaan dhabaasaatti dhaqee waan ati jahaa dalagde guutuu si keessaa kiyaamu ilmoo namaa tajaajila deemtu himamu. Si ilmoo takka isaa ijaan hin argine ilmoo isaa eessatti hin argine. Isallee arguu baattu ilmoo isaa argitee jirtaa ilmoo diyyee madrasarraa balleessee olii gata ofutti jiraa. Ammas akkamitti dhiiraaf dhala madrasaa tan qaraatee mucayyoon teettuun mucayyoo qabaatu Abbaa mucaa ati amma qormaata biraa keessan galiniiti muciyyoo hojii deemaa jirtu san intalatiyya gabaabumatti. Mucayyoo tamii waliin hin deemsii sammumarraa waa fiddee akkamatti dirqaanumarra kaa'u deemta. Dirqii miti ati morkataan akkanumatti hojumaan kee waan ta'e kan hojumaan kee kan ta'e. Hojumati yaami. Hojumaan kee. Hojii tiyyatu. Hojuma keeti. Maashaallah. Ija kiyyaan argee telefoona kiyyaan sawwaree telefoona kiyya keessaa. Yaa kee telefoon makaa kana baasne. Irraanfadheen dhufe malee telefoona keessaa qaba. Amma irraanfattee. Viidiyoolee ni qaba suuraallee ni qaba. Siin garsiisoo barbaada. Hariif. Nama guddaatti afaan hin darbatiniiti. Hayi waan inni jiru yoo hin dhageessu. Maal waan fedhoo jedhati jala deemu jirta mololaa jala atamma guyyaan agartee kun har'a mooyoo. Kalee. Eessa oolteeti kalee? Madrasa ragalaan mana dhaqe. Deemi dhugaa sanii. Maali bakka biraa isa dhaqaree mootillee dhuguma seeti. Akkamitti dhugaan seen? Namni kun lafa dheertuu san ka'ee achirraa wannaa baasee maallaqa baasee makiinaa koree dhufuun rakkoo takka malee sitti jabeessitti dhufaamin. Namni kijibaa dhufe bakka fedhee hundi dhufe. Haa? Kijibaa? Abba mucaa suuta guddan ati ganaa akka ilma kiyyaati barate. Ati meena dhiisi keessaa kan jirti. Ati meena. Wallahi kijibaa wallahi.
أكمل تجي يا أخي خجبان ما بيجي يوم ما أرجع ما تأتي لا أرجع لا جنيه ديتي أتبى دراسات دين كمو أتبى دراسات برضو دين كمو أنا ما بعرف تسوي والله يا أخي يا أخي ما تأتي زحت اللي عندكم ما سيتي واني هاسو أكمل تقول زين هاي أنا وانا كنت أنا ما حد تبي لا تبي أنا أروح فهمتي أتبى تبغى يجولنا ما أقول لك والله جولنا كوالين ندير مدرسة مرة ما نديمه دراسة مرة ديمه دوبا ما لي تقول لك سورة وجيسي كاسة وجيسي يا سورة تنافي دوية سورة ما سورة إني سورة نكبر جيمي سورة تناباسو أتم وان تلاتين من تمانين تقول وان تكدلين هين تموهين تقول لا ما تيجي مالين درجة مالين هم أول ما درجين نكهينا أنا كنا كنت لكن توصيفته دبي كيجي بتاعته أنا ما تجي أرد كيجي بام هاي هي ميتم يا أخي وان تكدلين شو لندنا نيما لكنا تراباسا هين تمانين يا أخي وان تكدلين إيه سو تكلم إيه سو ما نقول ما غير نقول مدرسة أنا الجنة أنا مدرسة نجيت ما نسبوده ما نكلت دوما مالي ما نروح ولا ما هندي تمر أنا ما يا أخي ستين أنا ما جرى ديمان هندي تمر أنا ما أنا ما هندي تمر أنا ما دراني جرى ديمان مهرم بس ما جت كجرا لهم كمان إيه سنة أرجيت laga gadi sanit adii qaasan bakka meeqa si arge makiinaa simboota deemaatuma isin laala telefoonaa sawwara أبو والله وانت كمونيان نتبرد اللي زين كيمو لا لا ما زين اللي زين وانت محتاج ها وانت كيف نبي كيف نبي كيف ها أما نمط إبوه بوليسكي هاتي لي أزمة في جد ما يتيتي يا كذا ده أقول يتيتي يا كذا أقول يا كذا أقول لون تاني المود إيران هني ترى لا هنا ثاني ترى تيجي يورن ده تطلع ده هاي yoo kaane kan dandalu taate deemtee immoo akkana hin dandeenye immoo dhiiraa hin danda'an dhala ma hidhatani qaamni dhaatillee deemtee immoo akkana godhanii ittiin nutti himin har'aan booda waan akkana kan dhagee tamaam ilmoo ta'e qabadhu dandeettu taanaan ilmoo madhaan namarraa qabate ammallee mootu yoo ilmoo daa'ima maqaa olii gad deemtee facaasini abbaan ilmoo ofii irratti sattare ilmoo dhalaa dhiisi ilmoo dhiiratu sattare ilmoo ta'e dandeetta madarsaa biraa jijjiira lullee keenya dhagaa taanaan sirraa qabneetti sirraa dhogge har'aan booda ijoolleen akkana goote ilmootii akkana godhanii ani siin beeku. Odoo birallee laatee anillee xiyyanni lola atillee kan kee lolan ani xiyyanni lolaan isaa wilii simaa dhalaa jala deemu si ergee. Dhalaa si duraan dhalaa jala deemaan. Duraan dhalaa jala deemaa kaasaa jiran maali kun? Haa? Ani ammaa tamaam anaafati immoo booda olfaama. Ati immoo ilmoo ta'e qabatu. Amma booda deemee atillee kan kee qabatu qarfaa ani kiyyee qabatu. qarfaa man tala kiyyaa Kiyyee qabatu qarfaa miti. Dikkiin isaa Yoo ati dartee daldalaa qabachuu hin dandeenye ilmoo dhiiraa qabatanii. Intala dhalaa qabatanii. Intaltee qabatu. Amma booda hulatti deebitee waan immoo kanaa jiru. Si himeetiin jira kaawwata. Maal jechuudha jara mana kana. Biraankiin agoo biraank. Achi gaaddiin kana guutuu warra itti biraanki mafee dhufte. Biraankiin. Maal jechuudha. Biraanki sirratti dalage hamiin. Duuba kan mucaa kanatti maal akka dibisanii. Aboo agar akkanatti mucaa tumeetiin akkanatti wantoota jismii isaa irraa baasu maal jetteetiin waan itti jallitte maal hojiin akkanaa haaki maal jechuudha. Wantoota keenya kana dhiifama sagiraafadhe salaadiinillee dhiifama nu godhatillee biraanki sirratti dalage. Dhiifama siikoon taradhaan. Atillee dhiifama nu godhe jaarsa itti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota Firdawsatu. Wallahi sila dhiifama goonu isinii jecha dhiifama goona. Hanqaan ol ka'ee akka namaraatti dhugaa sehee mucaa akkanatti qunxuuxoon fixu kana callisiituma na laala akkanumatti taa'ee garaan dhadhaa dhugeeyyuu akka waan haara biraatti qabu wayii na fakkaatee mucaa. Kanaaf egaa hordoftoota fi kabajamtoota keenya egaa isinumaaf jecha dhiifama goonee jirra. Mucaa anarra garuu mucaa sirriitti dhiifama gaafachuu qaba. Ani gama kiyyaa maal godhanii dhiifama godheefiitiin jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota chaanaala Firdawsatu. Biraanki hin taane nurra dalagee laakiin isinumaafuu jennee taraa tana dhiifama ni goona mamaatimti. Amma jecha akka biraa qabatee hin dhufne. Laakiin inshaallah irraa kafalanamti. Chaanaala isaa kanallee share like subscribe gochuun jajjabeessa isinitti ulfaatanii
Oromoon waan fedhallee ta'uun deemu guutuun isaa biraankii ta'e diraamaa ta'e iyyuu barnoota of keessaa qaba as keessaa isinis barnoota akkamii akka argattan namni olumaa waan akka addaan hin baafatin olumaan ka'ee yoo fedhe akka fedhe nama godhuu waan danda'uuf asumaanuu barnoota isiniin jenna yoo rabbiin jedhee viidiyoo biraatiin meebii hanga isinitti deebi'u inni nutti kan deebine nuti abdii qabna. Nagaan nu tura bakkuma jirtanitti nageenyi keenya ka'oon irraa madda isin qaqqabu isiniin jenna. Salaam.